Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun odeeffannoowwan gurguddoo biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Odeeffannoowwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaati waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed godina Shawaa Bahaatti sassaabbii oomisha qamadii qonna gannaa daawwachuun qonna qamadii jallisii bonee eegalchiisaniiru. Sagantaa kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo, afayaa'iin mana maree federeeshinii obbo Agenyaw Tashaagar, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni olaanoon naannoo fi federaalaa argamaniiru. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu kun godinuma kana aanaa Boosatitti kilaastera paappaayyaa fi muuzii daawwateera. Kilaastera paappaayyaa daawwatamee sanyii paappaayyaa fooyyoo ji'a torbatti firii kennuu danda'anii fi mi'aa gaarii qaban misoomaa jiraachuun ibsameera. Akkasumas muuziin misoomaa jiru waggaa 3 keessatti firii kennuu fi sanyii fooyya'aa ta'uunsaa ibsameera. Daangaa bishaan qoqaatti giddugalii dargaggoonni itti qurxummii gabaaf dhiyeessan ijaarame jiila kanaan kan daawwatame torban kana keessa. Itoophiyaan kuufama boba'aa olaanaa akka qabdu qorannoon mirkanaa'eera jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii fi yaada miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'anii fi deebii fi ibsa kennaniin Itoophiyaan naannawaa Somaalee bakka warshaan itti jalqabee qofatti kuufama boba'aa meetir kuubii tiriliyoona 21 akka qabdu qorannoon mirkanaa'eera jedhaniiru. Warshaan boba'aa boqonnaa lammaffaan baatiiwwan 4 taanan keessatti xumuramuun hojii akka eegalus ibsaniiru. Piroojeektiin boba'aa gaazii Calaluu boqonnaa lammaffaanis yeroo dhiyootti kan eebbifamu ta'uun ibsameera. Warshaaleen kunneen hojiitti galchuun gatiin boba'aa hir'isuu fi mootummaan hojiilee eegale caalmaatti cimsee kan itti fufu ta'uun ibsameera. Warshaan oomisha xaa'oo Daangooteen eegalamee xaa'oo kuntaala miiliyoona 20 oomishuu akka danda'us ibsameera. Xaa'oon oomishaman akkaataa haala qilleensaa fi biyyoo jiru bu'uura taasisuun kan oomishamu ta'uu Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Qonni mekanaayzeeshiniin deeggaramee dinagdee qonnaan bulaa jijjiiraa jira jedhanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin dabalata oduu kana Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa Lafootti oomisha qamadii kilaasteraa kombaayineraan sassaabamaa jiru daawwatanii qonni mekanaayzeeshiniin deeggaramee dinagdee qonnaan bulaa keenyaa jijjiiraa jira jedhan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Kunis mala deeggarummaarraa gara oomishtummaatti ce'uuf taasifamu milkeessaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiin mekanaayzeeshinii qonnaa godinichatti hojiirra oolaa jiru abdii kan namatti horaa jiruu fi abdachiisaa ta'us dubbataniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa godinichatti teekinooloojii qonnaan fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa jijjiiramaa jiraachuu kaasanii jiruu fi jireenya qonnaan bulaa jijjiiruuf kilaasteraan ijaaramuun hojjechuun murteessaa ta'uu himaniiru. Xiyyeeffannoo mootummaan kenneen teekinooloojii qonnaa babal'isuun hojii hojjetamaa jiruun dinagdeen qonnaan bulaa dabalaa jiraachuus dubbataniiru. Mariin misoomaa fi nageenya irratti fuuleffatee dargaggoota magaalaa Naqamtee waliin gaggeeffameera. Dabalata oduu kana Abbabee Jitaa akka taanutti qindeesseera. Hojii misooma naannichaa guddisuu fi nageenya waaressuu keessatti dargaggoonni karaa beekumsaa fi hubannoo irratti hundaa'een akka qooda fudhataniif sochiin dargaggoota mata duree nageenya waaressuun ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun magaalaa Naqamteetti gaggeeffameera. Hoogganaa itti aanaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa obbo Kadirin Daalkaachoo maricha irratti haasaa taasisaniin ijaarsa sirnaa bu'uuressuu fi badhaadhina waaraa mirkaneessuu keessatti ga'een dargaggootaa olaanaa ta'uu himanii galma kana milkeessuuf xiyyeeffannoo mootummaan kenneen milkaa'inni argamuu kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban odeeffannoowwan kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.